Ani malangode waka kanafi. Ani malangode waka kanafi. Ani malangode waka kanafi. Hello, yeroo dargaggummaa keetii mana hidhaatti maaliif hin fixxa? Gadi dhiisitti hin jiraattu akka barbaadden zanaa fataa jechaati dargaggummaa kee hin fixattu ati maaliif hin goyyoomta? Yeroo dargaggummaa keetitti ejjaas sirbaatis dhugaatii keetis dhugaatii zanaa jettee laayifii kee hin dabarfattu. Yeroo dargaggummaa keetii maaliif mana hidhaatti fixxaati? Yoo barbaaddes yeroo dargaggummaa keetitti akka barbaadde taatee gadhiisitti jiraattetiin yommuu dargaggummaa kee fixatte immoo gara waaqa keetitti deebi'uu hin dandeessa. Maal rakkoo qabaree? Yeroo dargaggummaa keetii akka feete godhatteetiin gulanammoo yeroo dargaggummaa kee fixatte yaada garaa kee geeddarattee gara waaqa keetitti deebi'uu hin dandeessa. Ammaaf garuu dhugis sirbis ejjis zanaa jedhii jiraadhu maaliif hin goyyoomtaati? Yoo barbaadamu sirba ittiin beekamtii argattu, sirba ittiin qabeenya argachuu dandeessu tokko hojjedhu gadi dhiisitti. Erga qabeenya kee argatte, erga beekamtii kee argatte, yaada garaa keetii geeddaratte gulana gara waaqa keetti deebitee gulana immoo faarfannaa hojjechuu dandeessa. Yookiin immoo haasaa safuu cabse tokko kan kiristaana bakka hin buune tokko, haasaa nama kufalchiisuu danda'u, haasaa nama bashannansiisuu ta'uu danda'u tokko haasa'iiti. Erga beekamtii argatte, erga qabeenya argatte haasaa sanii dhiisteetiin gulana gara waaqa keetti deebiteetiin gulana immoo haasaa gaggaarii waan dhaloota barsiisuu danda'u hojjechuu dandeessa. Ammaaf garuu hin gowwoomin, zanaa jedhiitii jiraadhu. Hin gowwoominati. Ilaa wanti nani siif dhaamu guyyaan dhumaa waan dhiyaateefiyyuu seexanii baay'ee aaree baay'ee muddameetiin jira. Kophaa kiyya si'ool hin galu jechuudhaan dhaloota addunyaarra jiran kana hedduu isaanii ofitti yaammachaa ofitti saamatiin jira. Karaa adda addaatiin dhaloota gara miseensa isaatitti dabalachaatiin jira. Inni nani siif dhaamu keessaa inni tokko isa kana dhalaali. Seexanni yaada hin taane sammuu keecha naannessa. Bara dargaggummaa keetitti gadhiisitti jiraadhu, akka barbaaddetti jiraadhu. Feetu ejjis, feetu atis, feetu dhugiitii machaayis, feetu nama arrabsis, feetus jecha safuu cabse miidiyaa hawaasaa irratti bakka hundumatti haasa'i ittiin beekamtii argadhu jedheetiin yaada hin taane sammuu keecha naannessuu danda'a. Akkasumas immoo arra sirbiitii boru faarfadhu jedheetiin yaada hin taane sammuu keessa naannessuu danda'a. Yaada hin taane babbareedina biyya lafaa kana si fuuldura qabeetiin gara miseensa isaatitti si dabalachuudhaaf si goyyoomsuu danda'a. Ati garuu isa kana hin goyyoomin. Ilaa wanti nani siif dhaamu gadi fageesse, ilaa dhaggeeffadhu. Wanti nani sitti mulaal sirriitti cimsee arraaf ejjuu dandeessa, arraaf atuu dandeessa, arraaf sirbuu dandeessa. Garuu inni nani siif dhaamu sirbuun cubbuu akka ta'e utuu beektuu dhadheetii sirbita taanaan cubbichi siif hin dhiifamu. Hatuun cubbuu akka ta'e utuu beektuu dhadheetiin hatta taanaan cubbichi siif hin dhiifamu. Ejjuun cubbuu akka ta'e osoo beektuu dhadheetiin ejjita taanaan cubbichi siif hin dhiifamu. Waaqayyo kan cubbuu keessiif dhiisuu danda'u osoo ati hin beekin kan hojjette malee utuu beektuu dhadhee hojjette yaa Waaqayyo ani balleessara dhiifama naaf godhi gaafa jettu Waaqayyo siif hin dhiisu. Maaliifin cubbuu osoo beekanii hojjetan namaaf hin dhiifamu jedhame jala sararamee caafata qulqullaa'aa keessatti caafameetiin hin jira. Inni nan isitti immoo barbaade kennu isa kanadha tokko. Bara dargaggummaa kiyyaatti akka barbaade ta'ettan golana yaada garaa geeddaradhee gara Waaqayyootti deebi'a jechuunis hin danda'amu. Maaliifin yoo jette
bara dargaggummaa keetitti utuu beektutiin cubbuu hojjechaatiin turte waan ta'eefiyyuu cubbuun osoo beekanii hojjetan namaaf hin dhiifamu. Kanaafiyyuu yeroo hundumayyuu of eeggannoodhaan jireenya kee geggeessi. Ishii kanaan sitti himuu dhufee jechuudha. Kan dhaloota baay'ee nyaachatiin jiru, kan dhaloota baay'ee arraabatiin jiru, bara dargaggummaa ofiitti waan hin taane haasa'uudhaan gadhiisitti jiraachuudhaan jecha safuu cabse haasa'uudhaan sirbuudhaan hechuudhaan nama arrabsuudhaanidha. Dhaloonni bara kanaa dargaggummaa isaa kan dabarsaatii jiru. Ati garuu osoo beektutii gochoota kana gonkumayyuu hin hojjetin. Tasa osoo hin yaadin wanti hamaan gochi hamaan si harkaa ba'a yoo ta'e osoo aduu sitti hin lixin dafii yaada garaa kee geeddaradhuuti. Yaa Waaqayyo gocha akkanaa osoo hin beekin an hojjedhe. Yaa Waaqayyo jecha akkanaa osoo hin beekin osoo itti yaadinan tasa afaan hin ba'e dhiifama naaf godhi jedhee Waaqayyo immoo osoo hin beekin yakka ati hojjette dogongoraatii hojjette inni iyyuu siif hin dhiisa. Waaqayyo gara laafessa waan ta'eefiyyuu inni narraa sitti himuu barbaade isa kanadha. Sirriitti qalbeeffadhu.